Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana argee wallahi bira dabruu dadhabe. Isinis gurra nama biroo akka seenu hamma dandeettaniin of bira dabarsaa, of biratti hin dhaabinaa. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa imaamu Tirmiziin odeessan keessatti yoo dubbatan akkana jedhan: laa taquumu saacatu hattaa yakuuna ascada annaasi biddunyaa lukaacu bnu lukac. Qiyaamaan hin dhaabattuu jedhani hanga milkaa'aan namaa qabeenyaan sadarkaan isaa ol fuudhamaa, jechi isaa dhagahamaa, namni iddoo qabu, namni nama biratti beekamtii qabu lukaacu bnu lukac. Lukaacna lukac jechuun maal jechuudha? Tuffatamaa, yaraa namaa ka jechi isaan tolle, ka hundeen isaa hin beekamne, namni garanaa baheen isaa hin beekamne, ka beekumsaaf beekumsa hin qabne, ka sadarkaaf sadarkaa hin qabne, ka jechaaf jecha hin tolle, namni akkanaa feemasii ta'ee beekamuudha jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Billaahi alaikum, mee nabi Muhammad dhugaan dubbanne? Yaa Allah, wallaahi billaahi dhibbatti dhugaa dubbatan. Maaltu adeemaa jira mee ilaali. Namoota jecha akkamiitiin nama arrabsantu beekamaa ta'anii feemasii ta'aniitiin wanti isaanii miidiyaa kanarratti haasa'amaa jira. Namoota miiliyoonotaan fooloorii qaban yookaan achii gadiin illee haa qabaatanii yookaan achii oliin illee haa qabaatanii arrabaan ka beekaman haadha ka arrabsan, ilma haadha maalii, ka haati isaa akkas taate, ka haadha ofii akkana godhu. Wallahi jechoota san dubbatuu miti, dhagahuunuu ilma gaarii irratti, ilma iddoo qabu irratti, nama beekumsa qabu irratti wallahi ni ulfaata. Jechoota akkasiisan dhagahuun namoonni beekamtii qaban, namoonni beekumsa qaban, namoonni barnoota isaaniitiin sadarkaa ol fuudhamaa ta'an beekamtii qabanii wata akka hin qabani, fooloorii illee hin qabani, namni illee jecha isaanii dhagahuuf hin jiru jabaa. Namoota yartuu akkanaati namni dhagahaafi. Wanti kana dubbannuuf nama arrabsuufi miti. Dhaloonni akka namoota akkanaa kanniin fakkeenya hin godhanneef isaan qajeeluu dhabuu danda'ani. Wanti nabiyyiin dubbatan kun gad isaan seenuu dhabuu danda'a. Garuu nu isaaniif osoo hin taane ijoolleen guddataa jirtu, dhaloonni ol adeemaa jiru namoota akkanaati akka hidhanneefi. Namoota akkanaa irraa goraa, karaa isaanii irra na deeminaa. Wallahi ofii isaaniitii illee ibiddatti deemanii isinillee ibidda isin oofu. Billaahi alaikum, namoota akkanaa irraa fagaadhaa. Namoota gaarii ka jecha gaarii dubbatan, ka waan gaarii isin barsiisan, bashannana illee yoo ta'e entertainmentii bareeda irratti namoota hojjetan, namoota akkasii fooloo godhaa. Nama beekumsa irraa argattu kallattii amantiitiin ta'e kallattii duniyaatiin namoota akkasii fooloo godhaa. Doktoroota garagaraa fooloo godhaatii waan fayyaa baradhaa. Waan jireenya keessanii namoota waan jireenyaa beekan irraa baradhaa. Baalagee akkanaa garuu irraa fagaadhaa. Wallahi isaan wajjiin, isaa hordoftee isaa wajjii adeemtee kararraan badiin. Jechi nabiyyi kun ana qalbii ganna seeneera. Isin hoo? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.